namticha tokko jaartii dadhabee Umaritti madda jedhee dhufe. Yoo inni mana Umar jala gahu jaartiin Umari mana keessatti irraan faca'aa jirti. Namtichi Umar ibn Khattaab ka lafarraa wal nama fuudhu sanga ulee qabatee deemu sagalee tokkoon dhagahu Umariin mana keessa. Namtichi jaartii isaa himatuu dhufe wayita inni balbala Umar ibn Khattaab jala gahu isin irraan faca'uu jirti. Umar ibn Khattaab irraan. Namtichi afaan qabate fi Umarii an beeku santu Umarii alattuu naman dhiifne har'a sagalee dubartii jaartii isaa ala dhagahu maal tahee Umariin kun tasgabbaa'e ana maaltu na tuqee jaartitii himachuu dhufe jedhee ofirra garagale. Yeroon ofirra garagalu miilli isaa lafa shokoysiteeti Umar ala mana keessa sagalee isaa ala dhagahee gabbaa'ee balbala isaan qabanee hoytanii gabbahu namtichi achi garagalee deemaa jira. Hey jedheen as deebi jedheen hin deebi'e. Dhuftee hulaa jala geessee maaltu ofirra as deebise jedhee. Jennaan bar jaartiti dadhabee sitti himadha jedhee hoytaan dhufu teetu mataa gubbaan si faca'aa jirteedhe. Umar ibn Khattaab an alabbeeku santu antoota bishaan bu'ee jechuun qimee dhabamee Umar ibn Khattaab dhabamee isin jiraatte. Ani kam himachuu dhufa an Umarii an beeku sun osoo akkana ta'u an kam himachuu dhufa ofirraa garagalee jedhe. Umar ibn Khattaab waan jedheen radiyallahu anhu ardaah gara akaakayyoota haadhaatiin gara keenya kana deebi'aa beektu Umar ibn Khattaab kuni Umar ibn Khattaab ibn نفيل ابن عبد العزة جرى كان نفيلي في خطاب اللي نمي ده دبرتي هبشاتي وان جرين عمر بن الخطاب وان سيدان ودينا وان نكسج الاسيف لولو ولا اللي له ولا اللي قرو قالت اسين ناقوت الدجاج تشكي يجعلنا جل اسيس عمر بن الخطاب ابد جلا قلتي غراكي يا ابد نقبتي نقبني ستي يدين إبدا شهوة قباسي على النسل اسمنا كيسة نساتر تيري المام ببريد لؤلؤ أفكاتو أو مشتين كني تجدين أفتكية ميجتي على النبريج تجدين كإسين كانون دناغوت سبابها السراب يدي الرب نسيتو متمت ساك أيوتا في بشان فكاتو ماليه ما ننقلو الرب أبسو في دنبي يدين جج قوش هقسقه درك أما ربي سرن كائم ميك آتمنا تاتي أنا جتش إسيدا دبيتين إيران فجأة عمر بن الخطاب جتش كون كسان سينان كون قفتي بولتي جرين يكين يكيس تجاهل دكتور عيد بن عبد الله القرني عيد القرني بيتدي كتاب ذاته كيس توانجل وقافتو كروفي جارتين تجرفتي سري غرا ميل جلي غرا قد آنو كان انتهي جدي يصير رفاجر تجدي يصير بدلبسي وفتش إفتو وي مسكي جدي عيد القرنين انت لامرأة غريبة جاءت إلى رجل غريب انت لا أنا مبيكني كان إسيهم بيكني كوقاكو أبويو كي دقدام أقول تكابك تكت ولا أغرين بيني نمبيكتو إسيهم بيكو كاتي جارت أبا قتي أبوليسا قتي ريفتي جتشو هذا أفرا ريفتي كان قوتو أفرا ملكتي أنا مبيكني كانت ترفتي وفيتي أمانتي منك يا كيس مرتي كانت شيفتي يدي وبر عيد القرن انتهى عجائب جدي جارتي جتو أكاتان التلالو جرو خريو وجين جتش كانت انتليتني لا تجتش قد بيك ايش يدي عيد القرن أني إسي منك يا ستي كجرين يقوتو ماتي قوتو فرا ملكتي نتي رفتي بك أبانا بوفتي منا كان شيفتي بك هاد أنا بوفتي منا كان شيفتي بك أبوليتي في رئيسي قوتو كيسة دلتي قدتي أو فتسان كيسة باتي منا كان شيفتي أكملت سيتن هركك الفوري ده هاي عيد القرنين منا كان جرينيا هدا اتقولي ألتي دبرد هريوتا بيرو وجه من هوتيلتي بشنانو دي هاسا وديرا هاسي عاصف نكون هاسا وقد هذا رسول ربي عليه الصلاة والسلام حديث إمام الألباني حسن يدين كيستي من تزوجنا من فوله فقد استكمل ساقوتتين الرسول عليه الصلاة والسلام ولك أشرها في مو فليتق الله في النصف الباقي كان هافي كيستي مربي إساها صداتو جلن واني رسول ربي أكاس جلنين مالف أمنتين إسلاما بلتي ولك ديني قولي ولك إيمانا قولي برسنتا شنتم أمنتا إسلاما أكنا برسنتا شنتم إيمانا جيسي وانتي قد ايف جدان علماءني بلبلا لما بلبلا التدئيل بنا ما جهنم النمو بلبلا لما شفتي جدان جارتي يوكين بلتين
balballi tokko balbala afaan kanaati. Inni kun kamiila lamaan jidduu, inni kun kan afaan hidhii lamaan jidduu kana. Balbala lama shahwaan ilmi nama ittiin jahannamin seenu isa kana jedhan. Lamaan kana cufti jaartii. Lammaffaa bakki laboraatooriin amala namaa akka Sheekh Jamaal Aliyyi jedhan laboraatooriin amala namaa bakki ilmi namaa itti gulaalamu haqiiqaan namaa itti baatu bultii keessatti. Hiriyaa kee alatti waliin jiraattu hojjetaa wajjin alatti dalagattu daqiiqaa muraasaaf guyyaa muraasaaf wajjin turuu dandeetta. Yeroo san keessa amala kee gubataa fi danfaa san of keessa gadi dhoksitee daqiiqaa muraasaaf wajjin jiraattee dabruu dandeessa. Garuu nama sa'aa 24 mana keessa waliin jiraattu. Jaakumullah. Nama sa'aa 24 mana keessa waliin jiraattu. Nama sa'aa 24 amala walii argaa jiraattu. Biratti obsa dhugaa, rahmatummaa dhugaa, walqixxummaa dhugaa, wareegama dhugaa, amaanaa dhugaa, akhlaaqa dhugaa san jaartitee biratti ol baati. Kanaaf Rasuuli Rabbi alayhi salaatu wassalaam irra filamaan keessa Rabbiin biratti dubbii hamaa beeki. Irra filamaan keessa Rabbiin biratti nama irra filamaa keessan ta'e jaartii bira jira Rasuul. Dubbii laafaa miti bara. Bakki Rasuul itti kuffise laal. Dubbii kanatti hin kufe makhluuqni yookiin bakki itti najaa bahe asii jechuudha. Irra filamaan keessan ani irra filamaa keessan addunyaa keessa jaartii haadha warraa kiyyaaf irra filamaa keessan jedha Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Inni sadaffaadha wanti walakkaa amantii godheef wanti walakkaa parsantaa imaana walakkaa godheef amantiin Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam bultiin mootummaa xiqqaa boru mootummaa gurguddaa oomishu biyya xiqqaachuun dawlatun musaggara mootummaa xiqqaa jedhaniin biyya xiqqaa wahiiti. Biyya gosoota waan silaa mootummaan tokko biyyaan bulchu guutuuf keessatti ammatu bulti jechuun. Hooggansi mana keessa jira. Gara siyaasaatiin mana keessa jira siyaasaa. Gara ikoonomiitiin akkaataa itti oomishtee fidduu fi baasii fi akkaataa herreega itti gootu guutuun mana keessa jira. Mootummaa xiqqaa tokko ka mana keessatti ijaartu jechuudha. Kanaaf dubbii keessan fagaadhu ustaada keenya sheeka kiyya Sheekh Jamaal Haajiitu nu fuuldura jira. Akkasuma saahiba kiyya Hamzaa Huseentu nu fuuldura jira. Jiraaf dubbii dhiisaa haasaa Sheekh Jamaal Aliyyi irratti haasaa dabaluuf osoo hin taane homa tokko wal bal'ifnee sharhii gooneetuma dubbachuu haa taatuuf kana kaafne Rabbiin bultii gaarii bultii barakaa warra bultii ijaarratteef Rabbi haa taasisu. Ammoo sagantaa dhumarratti waan dhaamachuu barbaadu hawaasni keenya sagantaa kana sagantaa yerootiif balbala bananne malee sagantaa kana qofa dubbanne irraa buunuu miti. Idni Rabbiitiin hayyoota isin as jala gaafataa turtan Sheekh Ustaad Sheekh Amiin Ibroo irraa qabee Ustaad Raayyaa Abbaa Maccaa qabee hayyuun tokko nafu hundi isaa guyyaa isaa eeggatee dhufa. Tokkoon isaa nafu nama hunda wal bira isiniif hin quuftanii yeroo takkatti waan qabdan guutuu gisee takka wal qabdanii yoo fixattan boroo eegas hin beeloftan. Isin beelessuuf isin dheebissuuf hambifnee irraa qoshorree mummuraatuma isinii dhiyeessaa jirra. Hayyuun hundi isaatuun dhufa. Beekaan hundi isaatuun dhufa. Leenjinni kennama. Sagantaan ka TikTokiin jira, ka Imoon jira, akkasuma tartiibaan ka Facebookaa jira. Hunda isaa mana jijjiiraa sagantaa mata duree barbaaddan isin gaafanne qabxiin isin irraa rakkattan maal akka ta'e gaafanne dhukkuba sooshaal miidiyaa qabnaa itti fayyadama isaan beeynu sababa itti fayyadama isaa wallaaluudhaan waan albee ittiin silaa qalannu deebifnee oliif hin qalaa jirra. Waa'een amaanaa biyya keenya ummata keenya jidduutti birrii wal bira kaa'ate namni wal waakkatuun waliin dalagatuu dadhabuun fatanaa ummanni keenya keessa jiru. Dubartoonni keenya biyya alaa bahanii karaa adda addaatiin miidhamuun karaa fatanaa hedduu keessa jiranii karaa musiibaawwan darbe furmaata nuu ta'a jennu isin gaafannee waliin mari'ata sagantaa bilchaataa gurguddaa guyyaa xiqqoo addisiisnee sagantaa har'a akka har'a nama 10,000 kanaan dhuftanillee miti. Bakka isin hin jirretti nulleen dhufnu waan ta'eef laffaatiin haga laffaatii keenyaatti waan wal madaalu dadhabbii keenyaatti wal madaalu hayyoota isin barbaaddan hunda tokko qabannee kan ta'a nu ulfaadha galatoomaa warri hirmaattan warri hirmaachiftan cufa keessa Rabbi isin irraa jaallatu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.